Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon Sagalee Walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii Independent Oromiyaa.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon Sagalee Walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaati. Haga dhagayaa raadiyoon Sagalee Walabummaa Oromiyaa daba dararaaf ajjeechaa uummata Oromoo irratti raawwatamu iyyafatee gabaasuun uummata isaa sagalee dhabeef sagalee ta'uu akkasumas qabsoo uummanni Oromoo bilisummaa ofii isaa fi walabummaa biyya isaa Oromiyaaf taasisu irratti uummata Oromoo bal'aa dadammaqsuu fi humneessuu keessatti biyyoota ambaa irraa qabuun haga bosona Oromiyaatti hayyootaaf qabsaa'ota Oromoo iyyafatee dubbisuun toora dambalii gabaabaaf intarneetaan uummata Oromoo gamaa gamanaa keessaa alaa wal quunnamsiisuu irratti hojii cichoominaan hojjechaa jiru. Amma immoo daran bal'isuun tamsaasa isaa toora saatalaayitiin eegaluuf haal duree xumuree jiraachuu isaa haga isiniif labsa. Haaluma kanaan hagayya bultii tokko bara 2020 irraa eegaluun hoggayyuu guyyaatti yeroo lama akka lakkoofsa Impaayera Itiyoophiyaatti takkaa'u Habashaatti guyyaa keessaa sa'a 7 hanga sa'a 7 walakkaatti galgala ammoo sa'aatii 1 walakkaadhaa hanga sa'a 2tti karaa saatalaayitii Naayilsaat firiikweensii 12728 MHz polarizationii baa yookaan V symbol rate 27,500 FEC 5 muraajaa yookaan 5/6 irraan ordofuu dandeessu. Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa. Baay'een isin galateeffadha. Beetanaa Hoxxeessoon jedhama. Sidaama irraati. Namoonni baay'een dubbatanii jiru waan ta'eef irra deddeebi'ee dubbachuun barbaachisaa natti hin fakkaatu. Haa ta'uti wantan sirriitti iftoomsuu barbaadu yeroo ammaa kanatti Itoophiyaa keessa kan jiru namni kamuu kan walabummaa barbaadu, kan bilisummaa barbaadu, kan walqixxummaa barbaadu, kan haqa barbaadu waa'ee qabsoo Oromoo sirriitti waan beeku natti fakkaata. Nuti keessumaayyuu warri Sidaamaa waa'ee qabsoo Oromoo sirriitti beekna. Wajjin jiraanneerra, yeroo dheeraa waliin turreerra, waliinis qabsoofneerra. Qabsoon keenya yeroo ammaa kanatti bifa haaraan waan jalqabe miti. Sila Dooktar Geetaachoon dubbatanii turani. Keessumaa nuyi waldaa Maccaaf Tuulamaa irraa jalqabnee achiis bara mootummaa Dargii haala tureen Icaatu waliin Baaroo Tumsaafaa waliin eegallee achii boodas qabsaa'ota Oromoo waliin hojjenneerra. Amma isin ga'ee hooggansaa fudhachuu qabdu. Dhuguma hoogganaas jirtu ammayyuu ammoo wanti duubaan haasa'amu kamuu isin yaachisuu hin qabu. Oromoon guddifachaa fi sirnoota kana fakkaataniin hunda haammateetudha kan inni jiraatu. Oromoon saba kamii wajjinuu nama kamii wajjinuu jiraachuu akka inni barbaadu sirriitti beekna. Qeerroon qabsaa'ee erga bilisummaa fidee fi booda deebisanii qeerroodhaan hafuura hammeenyaa jechuu ni jalqabanii jiru. Maqa balleessa kana hunda warri haasa'u warra sirna darbe deebisuu barbaadudha. Isaan suni sirna Minilik irraa eegalee ture deebisanii nurratti ijaaruu akka isaan barbaadan ni beekna. Minilik irraa jalqabee maal akka godhame yookiin maal akka godhamaa ture
hayyoonni seenaa Piroofeesar Mohaammed fa'aa dubbatanii jiru. Kanaaf nuti si'achi gara sirna sanaatti hin deebinu. Dhimma kana keessumaa Sidaamni sirriitti beeka. Gara sanatti hin deemnu. Walqixxummaa ni barbaanna. Warri sirna darbe leellisan garuu lakki walqixxummaan isiniif hin ta'u. Dhiitamaa jiraachuu qabdu. Sirna Minilik diriirsee deebifneetu ijaarraa jedhu. Nuti garuu hin fudhannu kana. Nuti uummanni Sidaamaa kana jabeessinee beekna. Wal lolchiisuu hin danda'ani. Uummata Sidaamaaf uummata Oromoo wal lolchiisuu hin danda'ani. Saboonnii fi namoonni biroos kana akka baraniif akka barsiisan hin barbaada. Oromoon qabeenya eenyullee fudhachuu fi eenyuun hacuucuu hin barbaadu. Kana sirriittan beeka. Waliin tureetan jira, waliin jiraadheetan jira. Oromoo waliin ganna 50 oliin qabsaa'e. Oromoon maal akka godhu ni beekna waan ta'eef amma isin ga'ee hooggansaa fudhadhaa. Nuti isiniif jennee miti kan qabsoofnu. Ofii keenyaaf jenneeti. Kana beeknee nuti isin faana taanee qabsoofna. Qabsoo eegaltan kana itti fufaa. Sidaamni isin faana jiraa. Saboonni hacuucamanii fi haqa barbaadan hundinuus isin faana jiru. Warri sirna abbaa hirree leellisaniif deebisuu barbaadanii yeroo ammaa kanatti qeerroodhaan faashistii jechuu jalqabanii jiru. Kana kan isaan jedhaniif qeerroon balleessaa balleesseef osoo hin taane ba'aa isaan irratti fe'uuf fidan sana waan baachuu dideefidha. Qeerroon sirnicha irratti akka inni qabsaa'u waan beeknuuf sirna kana qabsoodhaan aangoorra darbuu kan barbaadu hundumtuu isin faana jira. Isin immoo saba guddaadhaa, saba bal'aadhaa, hooggansa fudhadhaa. Shakkii tokko malee sabni hundi isin faana akka inni hiriiru beekaa. Itti fufaa isin faana jirra. Akkuman armaan dura isinitti himee uummanni Sidaamaa Oromoon kana godhee Sidaamni kana godhe jechuudhaan olola oofamu hin fudhatu. Jarri sirna abbaa hirree leellisan garuu isa kana gochuu barbaadu. Isaan kan isaan barbaadan sirna Minilik sana as deebisanii nuti isin binna callisaa jechuu waan ta'eef isa kana uummanni Itoophiyaa kan cunqurfame hundumtuu akka hin fudhanne beekaa. Qabsoo eegaltanii jirtan itti fufaa. Sidaamni isin faana jiraa jechuun barbaade. Galatoomaa. I will just pass to the next person, Mr. Oman Gora. በቅድሚያ በጣም አመሰግናለሁ እድል ስለተሰጠኝ። Carraa kana argachuu kootiif isinan galateeffadha. Omaan Gooraan jedhama. Hawaasa Gambeelaa bakka bu'eetan dhufe. Jalqaba irratti qopheessitoonni kora kanaa miseensonni sabaaf sablammoota biroo akka irratti argamaniif waan mijeessaniif hedduu galateeffachuun barbaada. Ittaansuun kanan jechuu barbaadu qabsoon kun baay'ee hadhaa'aa jirti. Sababa guddaa ani kana jedhuu fi Itoophiyaan amma jirtu kun sirna isheen adeemsiftu sadarkaa hundi keenya hin barbaannetti adeemaa jira. Kanaaf sirni abbaa irree sun akka nurratti hin deebinee fi hundi keenya iyyuu halkaniif guyyaa jabaannee irratti hojjechuudhaan qabsoo keenya gara fuulduraatti hatarkaanfachiisnu. Kora guyyaa har'aa adeemsifamaa jiru kana irratti sila akka dhageenye seenaa hedduun dubbatamee jira. Seenaa kana armaan dura dhaga'uu baannullee kora kana irratti barannee hubannee jirra. Akkuma hundi keessan beektanii uummanni Gambeelaa bara dargiis uummata Oromoo fi saboota kan biroo waliin ta'uudhaan qabsoo hidhannoo adeemsisaa turee jira. Ergasiis bara Adwaayii keessa uummata Oromoo fi saboota kan biroo waliin ta'uun qabsoo hidhannoo adeemsisee jira. Ammas qabsoon kun hanga hiree ofii murteeffannaa sabaaf sablammootaatiin goolabamutti jabaatee qabsaa'aa jira. Isa kana isin hubachiisuun barbaada. Wanti duubatti nu deebisu tokkollee hin jiru. Haa ta'uutii amma dubbii dheeressuu irraa wanta lama qofaan uummata Oromoofis saboota kan biroofis dubbachuu barbaada. Yeroo ammaa kana akkuma argaa jirru Dr. Abiy dhiibbaa baay'ee taasisaa jira. Warra sirna abbaa hirree leellisu waliin yookiin macalaastota waliin ta'uudhaan dhiibbaa guddaa taasisaa jiru. Kun kana ta'ee osoo jiru yeroon immoo baay'ee nutti gabaabbachaa jira. Jarri baay'ee ariifachaa jiru. Baay'ee tarkaanfachaa jiru.
Kanaaf amma nuti kan ta'uu qabnu baay'ee odeessuun gaarii miti. Kan barbaachisu karooraaf hojiidha. Amma Oromoo irraa akka bal'ina isaa fi akka baay'ina isaatti wantoota irraa eegaman baay'eetu jiru. Kanaaf saboonni fi sablammoonni hundumtinuu walirratti hirkannee yookiin wal faana taanee fuulduratti akka tarkaanfannuuf filmaatonni baay'een akka jiraatan taasisuu qabna. Keessumaa Oromoon kana yoo godhe ollaa isaa yoo hirmaachisee fuulduratti tarkaanfannee sirna abbaa irree kana yeroo gabaabaa keessatti aangoorraa darbuudhaaf hedduu salphaa nuuf ta'a. Walga'iiwwan gaggeessuun gaariidha. Garuu hojii yookiin tarkaanfii fudhachuunis barbaachisaadha. Yaadota dubbannu gara hojiitti jijjiiruu qabna. Gara hojiitti yoo jijjiirre wanti hundumtuu salphaa ta'a. Sababni isaas jarri kun waan hin rafneef hin agartu yeroo ammaa kanatti sabaa himaaleen lamaan waan isaan haasa'an dhaga'aa jirtu. Waa'ee Oromooti kan isaan dubbatan yeroo irraa gara yerootti. Dhugaadha. Jalqaba irratti eenyu kan dhahamuu qabu isa guddaadha. Jalqaba irratti arbi yoo rukutame warra xixiqqaa, warra akka kuruphee, warra akka gogorrii yookaan hantuuta warra kana fakkaatan irra ejjechuun nama dhibu. Hedduu salphata. Kanaaf isin waan kana beekuu qabdu. Ollaa keessan warra xixiqqaa hirmaachisaa. Sanbooda yaadota irratti mari'annu gara hojiitti haa hiiknu. Haala kanaan wanta barbaannu hundayyuu yeroo gabaabaa keessatti argachuu ni danda'ama. Kana qofa kanan dubbachuu barbaadu. Uummanni Gambeelaa ollaa Oromoo jira. Oromoo waliin jiraachaa jira. Rakkoo tokkollee hin qabu. Kanaaf fedhiin keenya qabsoo eegalame kana galmaan haa geenyuudha. Hojiin yoo barbaadame hojii sanaaf nuti qophiidha. Yeroo kamittuu qophiidha. Kanuman jechuu barbaada. Galatoomaa. በጣም እናመሰግናለን ሚስተር Obbo Oomaan Gooraaf isaan dura kan dubbatan Obbo Beetanaa Huxxeessoo baay'een galateeffadha. Ammallee carraa duraa keessummoota keenyaaf kenninaa namni dubbachuu barbaadu yoo jiraate itti fufuu danda'a. Galatoomaa. Admaasuu Tsaggaayiin jedhama. Hawaasa Aga'uu bakka bu'eetan dhufee as biyya Ameerikaa Mizuuriin jiraadha. Carraanaaf kennitaniif irra deebi'ee isin galateeffachuun barbaada. Seenaa dhihaatee dhageenye baay'een ajaa'ibsiifadha. Seenaa Piroofeesar nu dhageessisan baay'ee seenaa ajaa'ibaati. Nuti seenaan dhugaa nu jalaa dhokfamuun garagalchoo isaa barsiifamaati kan guddanne. Ani Goojjameedha. Goojjamittan dhaladhee guddadhe. Seenaan kun dhokateeti kan jiru. Ifatti hin baane. Nuti kan barsiifamne Minilik damma dammaa aannan aannanii isa jedhu qofaadha. Kanaaf seenaa inni dhugaa hunda keenyaaf iyyuu yoo ifa taasifame baay'ee gaariidha. Hundi keessan iyyuu yaada kana yoo qabattan dansa. Inni kan biraayi Oromoon na fayyada jedhee kan yaade hundumaaf iyyuu qabsoon Oromoo faayidaa guddaa qaba. Sababni isaas uummanni Oromoo uummata guddaa waan ta'eefidha. Kanaafiyyuu qabsoo kana kan waloo taasisuu qabna. Ollaa keessan ofitti dhiheessuu qabdu. Akkuma Obbo Damboobaan sila jedhe uummanni Oromoo qabsoo kana irratti shoora hooggansaa fudhachuu qaba. Beektonni Oromoo, hayyoonni siyaasaa Oromoo, miseensota hawaasa biroo ofitti haammachuu qabu. Jalqabbiin ammaa kun baay'ee bareedaadha. Jabaatee itti fufuu qaba. Sababni isaas nu ilaallata nuunis. Dhimmi Oromoo dhimma biyyaati. Nu ilaallata. Kallattiin nu ilaallata. Keessaa qooda qabaachuu qabna. Waan ta'aa jiru irrattis waliigaluu qabna. Afaan dandeenyuunis yaada keenya wal jijjiiruun barbaachisaadha. Nuyi uummata Aga'ootiif diinni keessan inni kaan eenyu yoo jettani isaatidha. Dhiiga uummataa Aga'oo keessatti dhangala'e. Ukkaamsama sagalee uummataa Gondar keessatti adeemsifamaa jiru. Uummanni kan biroo akkaataa biraatiin akka hubatu kan taasisaa jiru isaatidha. Kanaaf isaat diina keenya isa duraati. Haa ta'u iyyuu malee nan hordofa. Filannoo biraa waan hin qabneef. Kanaan wal qabsiisee waan kaasuu barbaaduun qaba. Yeroo hundumaa waa'een dadhabina kootii utuu natti himamuu kanan jiraadhu yoon ta'e dadhabaa ta'uu koo sammuun koo ni fudhata. Yookiin ammoo miidhagaa ta'e osoo hin jiru yeroo hundumaa lakki ati fokkataadha jedhanii kan natti himan yoo ta'e
akkasuma sammuun koo ni fudhata. Kanan kana jedhuufi sabaa himaaleen jaraa gaarummaa isaanii fi hammeenya keenya, jabina isaanii fi dadhabbii keenya nutti himaa waan jiraataniif sammuun keenyas isa kanatti amanee jira. Afaan Amaaraa afaan ergamootaati. Afaanota hundayyuu ni caala jedhamaa nutti himamaati kan guddanne. Akkasitti sammuu keenya bocanii jiru. Kanaaf waa'ee sabaa himaa irratti yoo yaadame baay'ee gaariidha. Nuti ofitti utuu nu dhiyeessitanii baay'ee nuti tola. Yeroo hiriirri jiru nu waamaa. Oduus afaan Amaaraatiin nu dhageessisaa. Wantoota akkasii irratti jabaadhaatii hojjedhaa. Yeroo hundayyuu wal faana jirra. Goojjamee waanan ta'eef waraana Minilik jettanii akkasin hin shakkineefidha. Goojjam keessa uummata hacuucame, uummata ukkaanfametu jira. Gondar keessas akkasuma. Walloo keessas uummata hacuucame, uummata ukkaanfametu jira. Keessumaa agawoo Goojjamee irratti dabni akkamii akka hojjetamaa ture. Ammallee haalli akkamii akka jiru kan agarsiisu yeroo dhihootti kan maxxanfame kitaabni tokko jira. Ni agartu yoo ta'e ragaa keenyadha dhiibbaa akkamii jala jiraachaa akka jirru. Ammaan duras yeroo ammaa kanatti illee rakkoo akkamii keessa jiraachaa akka jirru ragaa keenyadha kitaabni kun. Seenaa keenyadha bitaatii dubbisaa. Kanaaf rakkoo amma uumamaa jiru ni hordofna. Odeessa kana kan hordofnu garuu madda dhugaarraatii miti. Waa'ee qabsoo Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru kan dhagaa jirru sabaa himaalee warra Oromoon diinadha jedhan irraatii waan ta'eef wanta dhugaadhaan raawwatamaa jiru akka dhageenyuuf waa'ee sabaa himaa kana irratti akka nuuf yaaddan hin barbaada. Qophii kana waan qopheessitaniif baay'een isin galatoomfadha. Gara fuula duraattis yeroo kamittiyyuu hirmaachuuf ani qophiidha. Galatoomaa xumureen jira. Obbo Admaasu akkaan si galatoomfanna. Kitaaba amma nutti agarsiifte kanas ni barbaanna. Ijoolleen keenya akka dubbisanii fi ittiin wal baraniif. Sababni isaas Itoophiyaa keessaa seenaan sabootaa haqamee balleeffameetu seenaa namoota dhuunfaan bakka buufamee barreeffame. Nus isa kana fooyyessuuf yookaan jijjiiruudhaaf kan nuti tattaaffannu saba hundumaaf jechuu kooti. Egaa kanarra dubbii hin dheeressu. Kanatti immoo fufuudhaan Profeesar Bayyanaanii Olga'ii isa kanaan alaa Olga'ii biroon qaba waan jedhaniif isaaniif carraa kenneen yaada isaanii dhageenye isaaf ittammoo deebina. Haaga dhagayaa. Raadiyoon Sagalee Walabummaa Oromiyaa daba dararaaf ajjeechaa uummata Oromoo irratti raawwatamu iyyafatee gabaasuun uummata isaa sagalee dhabeef sagalee ta'uu akkasumas qabsoo uummanni Oromoo bilisummaa ofii isaa fi walabummaa biyya isaa Oromiyaaf taasisu irratti uummata Oromoo bal'aa dadammaqsuu fi humneessuu keessatti biyyoota ambaa irraa qabuun haga bosona Oromiyaatti hayyootaaf qabsaa'ota Oromoo iyyafatee dubbisuun toora dambalii gabaabaaf intarneetaan uummata Oromoo gamaa gamanaa keessaa alaa wal quunnamsiisuu irratti hojii cichoominaan hojjechaa jiru. Amma immoo daran bal'isuun tamsaasa isaa toora saatalaayitiin eegaluuf haal duree xumuree jiraachuu isaa haaga isiniif labsa. Haaluma kanaan hagayya bultii tokko bara 2020 irraa eegaluun hoggayyuu guyyaatti yeroo lama akka lakkoofsa Impaayera Itoophiyaatti takkaa'u Habashaatti guyyaa keessaa sa'a 7 hanga sa'a 7 walakkaatti galgala ammoo sa'aatii 1 walakkaadha hanga sa'a 2tti karaa saatalaayitii Naayilsaat firiikweensii 12728 MHz polarizationii baa yookaan V symbol rate 27,500 FEC 5 muraajaa yookaan 5/6 irraan ordofuu dandeessu. Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa. Baay'een isin galatoomfadha. Mee anis afaan Amaaraatiin nan dubbadha. Marsaa duraa irratti dhiheessisaa afaan Ingiliffaatiin waan mijatuufan afaan Ingiliffaatiin dubbadhe. Obbo Nuuraddiin hawaasa Harariirraa qabsoon kun akka hin butamne gorsa jedhu kaaftee turte. Obbo Alulaan arrab qareessa baay'ee dubbatta. Oromoo fi Tigraay gidduutti sadarkaa uummataatti ta'uu baatullee hanga tokko wantootni wal qaqqabsiifamuu qaban baay'een jiraachuu isaaniitu natti dhaga'ama.
Ati gama keetiin waan kana keessatti shoora sirraa eegamu ba'achaa jiraachuu kee nan beeka. Garuu ga'aa miti. Kanaaf gara fuula duraatti wantoonni irratti mari'achaa deemnu baay'eetu jiraatu. Wantoonni wal qaqqabsiifamuu yookiin wal gichisiifamuu qaban baay'eetu jiraatu. Isa kanatti gara fuula duraatti deebi'uu dandeenya. Obbo Damboobaa yaada kee baay'ee jaalladheen jira. Oromoon hoogganuu qaba yaada jedhu kana irratti baay'ee of eeggachuun barbaachisaadha. Hooggansa keessatti dirqamoonni baay'een jiraachuu isaanii itti amana. Hooggansa kana annan hooggana jedhanii ofiin itti darbuun kun Itoophiyaa keessatti baay'ee amaleeffatamaa dhufee jira. Kanaaf mee jalqaba irratti waa'ee dirqamootaaf itti gaafatamoota hooggana keessa jiranii irratti haa mari'annu. Sana keessa hooggansa filachuun ni danda'ama. Uummata Oromoo hooggansaaf kaadhimachuun kun dhugumatti baay'ee namatti tola. Amantaan keessan garuu rakkoo qabaachuu danda'a. Dubbii keenya irratti bakka bu'oonni uummata Sidaamaa baay'ee waltajjii kanarra jiru. Uummata Sidaamaa wajjin baay'ee hojjennee jirra. Firii qabsoo keessanii argachuu keessaniif baga gammaddanii. Ammoo waltajjii kanarratti argamuun keessan firiin qabsoo keessaniin argattan sun galma keessan isa dhumaa akka hin taane agarsiisa. Gara fuula duraattis waliin akka hojjennu abdiin qaba. Waa'een sirna abbaa irree baay'ee dubbatamee jira. Dhugaa dubbachuuf sirni abbaa irree si'achi deebi'ee Itoophiyaa keessatti of ijaaree uummata bita yaada jedhu nan shakka. Deebi'ee ijaaramuu sirna abbaa irree daran kan na yaaddisu ija jabina isaati. Maal yaadaniiti? Yaada sana booda'oo maal qabatanii jiru waan jedhudha. Ana baay'ee kana yaaddisu kana. Ija jabinichi eessaa dhufe? Gara duubaatti deebi'anii sirna sana tuttuquun isaanii sababa Minilikiin Hacaaluu ajjeesuun isaanii sababni jiru kanadha jedheetan amana. Jarri kun garamitti deemaa jiru isa jedhu kanatu na yaaddisa. Marii yeroo itti fuftanii dhimmi kunis qaama marii keessanii ta'a jedheetan amana. Obbo Beetanaa Hoxxeessoo jalqaba irratti waa'ee waldaa Maccaaf Tuulamaa yeroo isin dubbattan dhagaheetan jira. Ilaalcha hawataa ta'ee fi muuxannoo ka'aa qabdu. Isin arguu kootti gammadeen jira. Maayiin irratti yaadni obbo Admaasuun dubbate yaada baay'ee jabaa ta'edha. Obbo Admaasuun rakkoo Itoophiyaan qabdu keessaa isa guddaa ta'e tokko waan arginatti fakkaata. Isinitti haa mul'atu egaa. Barachuu dhabuun, beekuu dhabuun waan tokkodha. Garuu beekumsa micciiranii barsiisuun yakka seenaati. Kana egaa wanti raawwatamaa ture. Barnoota akka malee Itoophiyaa. Waa'ee Itoophiyaa akka malee barsiisuu. Eenyummaa Minilik. Minilik garboota 80,000 qabaachaa akka ture. Seenaa addunyaa keessatti garboota hedduu qabaachuudhaan nama jalqabaa ta'uu danda'uusaa wallaaluudhaan har'allee namoonni hedduun ni waaqeffatuuni. Barsiisa akka malee Itoophiyaa. Fakkeenyaaf kitaaba ati amma agarsiifte sana jiraachuusaa ani hin beekun ture. Rakkoo aga'oo fi rakkoo qimaant bara kana keessadha televiziyoonni Oromoo kan ifa taasise. Kanaaf barsiisa akka malee Itoophiyaa lafa kaa'uu qabna. Obbo Oomaan yaadotni keenya hojiitti jijjiiramuu qabu jechuudhaan sani dubbate baay'ee waan sirriidha. Baay'een isin galateeffadha. Kun ka'umsa baay'ee bareedaa ta'edha. Profeesar Asfaw Bayyanaa guddoo galatoome amma deemuudhaaf illee walaba sababiin isaas walga'iin itti aanus baay'ee murteessaa waan ta'eef sunis akkasiin dabarreef jechuu kooti. Kanatti immoo aansuudhaan namoota harka baaftanii carraan argataniif yookaan ammoo keessummoota keenya kan hawaasa kabraa keessaa dhufanii aga ammaatti carraan isaan hin qaqqabnii fi carraa laadheen gara kabraatti ammoo deebina. I am from Harari community. First of all, thank you so much for giving me this opportunity. It's a great conversation. It's a great opportunity to have a discussion like this. I hope you guys continue to do this. It's very useful and also beneficial. Some people, they trying to portray the current struggle of Oromo as one nation against the other nation, which is wrong. That's the narrative they're trying to create. Every oppressed nation and nationalities in Ethiopia, they're fighting the system of oppression. Nobody's fighting against any specific ethnic groups. That's clear.
earlier I logged into your Facebook page. Looking at the map that you guys post on the Facebook page, it's kind of a little bit expansionist system. As Harari, we fight for anybody who is fighting a correct justice system, equality, nation and nationalities, self-determination. We are with you, with the Oromo brothers and sisters, like we used to. We're not going to go back on that one. But looking at the map, it's kind of, I have a little bit criticize the map, and please go back, revisit the map. It might touch a lot of nations, and that need to be adjusted. That's all I can say. Thank you. Thank you for your comment. And we will continue with the conversation. Dr. Getachew Jigi, he is the head of the board of Oromia Global Forum. I know that he has got a lot of relations with the other communities, communities like nationalities in Ethiopia. He has been working, I'm very sure, with many of you, so I'll give him a chance to also say a few words. Dr. Getachew. Keessummoota keenya guddoo isaan galatoomfanna. Jaallan keenya kan Oromoo qooda fudhattanis isaan galatoomfanna. Bojamaal dhugaadhumatti dhiyeessiin yookaan dubbiin Piroofeesarri Asfa'uu fi Piroofeesar Ma'ammadii waan waraabamee ol taa'uu qabuu fi dabalataanis sababa Piroofeesar Ma'ammadii deemaniif malee barruudhaanis kan taa'uu maleedha. Sababiin isaas kun yeroo ammaatti baay'ee barbaachisaaf murteessaadha. Namoota hedduudhaafis waan haaraadha. Ani jaboo irraa gammadeen jira. Hawaasni keenyaa fi keessummoonni keenyas akka itti gammadanii shakkiin qabu. Ani akka dura ta'aa yookaan walitti qabaa waltajjii marii Oromiyaa addunyaa qofatti osoo hin taane akka waltajjii marii sabaaf sablammiidhaa ka torbanitti guyyaa tokko gaggeeffamuuttis jechuun koo gaaddisuma kana jalatti. Kanan hojjedhu jaarmiyaadhuma waltajjii marii Oromiyaa idil addunyaa fi maleessa jaarmiyaa kabiraaf yookaan waan siyaasaaf yookaan waan biraatiif miti. Kanaafiyyuu kana akkasin beektaniin barbaada. Torbanitti yeroo hundumaa wiixataa sagantaa televezyiiniidhaa yookaan suur-sagaleedhaa qabna. Walga'is immoo ni qabaanna. Kana hundumaas immoo kan nuti goonu akka wal tumsinuu fi rakkoo waliinii keenya akka furruu fi yoollee walitti bu'iinsi sabaa fi sabaadhaa yoo dhalate akkamittiin sabni keenya akka wal bira dhaabbatuu danda'u irratti mari'achuudhaafi. Lammaffaa immoo Oromoon dhiibbaa qaqqabsiisaa yookaan saboota kabiraa cunqursaa yookaan ukkaamsaa akka hin taane. Baay'een keessanii akkuma dhageessanii kanneen akka obbo Geetanaadhaa ganna 50 ol qabsoo Oromoodhaa waliin kan dhaabbatan, Baaroo Tumsaafaa waliin kan turan, Asmaraa, Keeniyaa, Ugaandaa fi bakkoota biraa Oromoodhaa waliin kan turanidha. Kabiraan immoo kan akka Damboobaa Naatiifaadhaa, obbo Damboobaa Maatiidhaa yeroo baay'ee waa'ee Oromoodhaa Biraaselsitti paarlaamaa Awurooppaa irratti dhiyaatee waa'ee Oromoodhaa Oromoo kamii ol yeroo dubbataa turee fi Gujii keessatti yeroo manni gubatu yeroo dubartoonnii fi dubroonni gudeedaman obbolootan isaa Sidaamaa waliin walitti qabamee mari'atuudhaan gabaasanaaf dhiyeessaa akka turedha. Waliin hojjetaaf mari'ataa turre. Oromoon eenyuun iyyuu kan ukkaamsu, kan miidhu, qabeenya isaa kan balleessu miti. Kan Amaaraas, kan Tigirees, kan Guraageedhaas kan miidhuuf kan balleessu miti. Tasuma Shaashamannee keessatti diraamaa dalaguudhaan akka waan Oromoon gochaa amaadhaa dalagii fakkeessuudhaaf yeroo isaan itti tattaafatantu mul'ata. Oromoon kanaan duras ammataa ture. Ammas akkasuma fuuldurattis akkasuma Wallaggaa yoo fudhattee ilaalte Guraageetu jira, saboota biraatu jira. Kutaa Oromiyaa keessaa iddoo Guraageen hin jirre hin jiru. Nuti lolli yookaan walitti bu'iinsi keenya sabaaf sablammoota yookaan namoota dhuunfaa waliin osoo hin taane lolli keenya mootummaadhaa wajjin takkaa'uu sirnaa waliin. Kanaaf sabaaf sablammoonni nuuf abeekan
nuufis immoo beeku. Ammas nagaadhaan waliin jiraataa jirra. Boris sabni waliin jiraata. Gara fuulduraatti immoo jabaannee kan waliin hojjennee waliin jiraan ta'uun beeksisuu barbaada. Gara fuulduraatti karaa Oromiyaa Global Forum yookaan waltajjii marii Oromiyaa idil addunyaadhaa yoo irrirri kan yaamamu yookaan kaba'amu ta'ee qaamni hawaasaa immoo sabaaf sablammootaa Oromoodhaa waliin ta'uudhaan gara karaa cheerchii yookaan waldaa saduu gama kamiinuu akka nu waliin dhaabbatan asumaanan waamicha dhiyeessaa. Arras waliin jirra, fuulduras waliin jiraannaa. Harka wal qabannee gara fuulduraatti adeemnu jechuun barbaadaa. Ulfaadhaa. Dooktar Geetaachoo jaboon galatoomfadha. Irra jireessa keessan waliin akka wal quunnamnuufis kan daandii nuuf saaqee fi iimeelillee kan wal nu jijjiirsisaa ture Dooktar Geetaachoodha. Baay'een keessanis wal beektu jedheen abdadha. Egaa amma wal quunnamneerra gara fuulduraatti ammoo daran quunnamtii keenyas jabeeffatuudhaan hojii hojjennus karoora gaarii baafannee kan itti deemnu ta'a. Now I'll give chance to people who have raised their hands in the order I see in front of me on the screen. So, Dr. Bunti, you continue. It is your turn. እንግዶቻችን እንዲሰሙ በአማርኛ መናገር እፈልጋለሁ። keessummoonni keenya akka dhaga'anii fi afaan Amaaraan dubbachuu barbaada. Yaada Dr. Asfaawun kennan ammoo guutummaa guutuuttan qooddadha. Waan beekamuu qabu tokko immoo ibsuun barbaada addanarratti. Tokkoffaa seenaan Itoophiyaa mootummaan tokko yeroo bu'u kan biroon yeroo bakka bu'u jijjiiramaa kan dhufedha. Namni aji jijjiiramu malee adeemsisaa fi akkaataan raawwii hojiisaa tokkuma. Albert Einstein akka jedhutti mala yookaan tooftaa qorannoo bifa tokko geggeessanii argannoo haaraa eeggachuun yookaan barbaaduun gowwummaa akka ta'edha kan inni dubbatu. Kanaaf dogoggorri wal fakkaatoon akka hin dabalamnee fi eeggannoo guddaa barbaachisa. Lammaffaan yaadni koo waa'ee hiree murteeffannaati. Dhimmi hiree murteeffannaadhaa sabaa fi sablammoota addana keessa jiranii kan yaachisu ta'ee takkaadhuma natti mul'atu. Sababni nu sodaachisu tokkollee hin jiraatu. Sababiin isaas hiree murteeffannaa jechuun maal jechuu akka ta'e yoo ilaalle. Falaasfichi Jarman Imaanu'eel Kaantii ani abbaa murtii mataa kootii jedha. Asii biyya Jarman keessatti ijoolleen koo ganna 18 guutanitti waa'ee isaanii yookaan dhimma isaanii irratti waan barbaachisu kan guutu ana. Garuu ijoolleen koo erga ganna 18 ga'anii booda dhimma isaanii irratti yoo fedhan hiriyyaa fedhan yookaan saahiba fedhan qabatuu danda'u. Yoo badii yookaan yakka raawwatan kan itti gaafatamu yookaan kan seerri gaafatamu isaan mataa isaaniiti. Kanaaf dhimma isaanii irratti murteessuuf mirga qabu. Sabaaf sablammoonni biyya Itoophiyaadhaa waa'ee dhimma isaanii yookaan ammoo hiree isaanii murteeffatuu danda'u. Kanaafiyyuu hiree ofii murteeffatuu jechuun ani eenyuun akkan ta'e eessa akkan jiraadhu attamitti jiraachuu akkan qabu mootummaa attamii filatuu akkan qabu firatuudhaaf murteessuu jechuudha. Fakkeenyaaf sabni Sidaamaa dhiyeenya kanaa hiree murteeffannaadhaaf fayyadamuu fi aangoo naannoo ta'uudhaa uummanni hiree ofii murteeffannaa akka gareetti aangoo qabu fayyadamanii hiree murteeffannaa isaan fayyadaman jechuudha. Akkas jechuun namoota kabraa waliin jiraachuun barbaada yookaan hin barbaadu jechuu miti. Inni kun waan biraadha. Namoonni mari'atanii waltaanii waliin jiraachuu kan danda'anidha. Garuu tokkichi kabraa irratti murteessuudhaa fi aangoo sanii hin qabu. Kun yoo ta'e dhiittaa mirga namaatu geggeeffamee jechuudha. Kanaaf namni tokko nama biraa irratti sabni tokko kabraa irratti murteessuudhaaf mirga hin qabu ka jedhu yaada keessa galfatuudha barbaachisa.
Kanaafi kun baay'ee nu yaachisuu hin qabu. Akkas jechuun ammoo sabni yookaan namni tokko wajjiniin jiraachuu hin qabu jechuu miti. Suni gama biraatiin waa ilaalamuu danda'udha. Egaa nus kanumaaf kanuni waltajjii marii Oromiyaa idil addunyaadhaa giddugaleessummaadhaan ijoo marii keenya dhimma hiree ofiin murteeffannaadhaa godhanne kan nuti kaaneef fayyaa ta'a. Haaga dhagayaa raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa daba dararaaf ajjeechaa uummata Oromoo irratti raawwatamu iyyafatee gabaasuun uummata isaa sagalee dhabeef sagalee ta'uu akkasumas qabsoo uummanni Oromoo bilisummaa ofii isaa fi walabummaa biyya isaa Oromiyaaf taasisu irratti uummata Oromoo bal'aa dadammaqsuu fi humneessuu keessatti biyyoota ambaa irraa qabuun haga bosona Oromiyaatti hayyootaaf qabsaa'ota Oromoo iyyafatee dubbisuun toora dambalii gabaabaa intarneetaan uummata Oromoo gamaa gamanaa keessaa alaa wal quunnamsiisuu irratti hojii cichoominaan hojjechaa jiru. Amma immoo daran bal'isuun tamsaasa isaa toora saatalaayitiin eegaluuf haal duree xumuree jiraachuu isaa haaga isiniif labsa. Haaluma kanaan agayya bultii tokko bara 2020 irraa eegaluun hoggayyuu guyyaatti yeroo lama akka lakkoofsa Impaayera Itiyoophiyaatti takkaa'u Habashaatti guyyaa keessaa sa'a 7 aga sa'a 7 walakkaatti galgala ammoo sa'aatii 1 walakkaadhaa aga sa'a 2tti karaa saatalaayitii Naayilsaat firiikweensii 12728 MHz polarizationii VA yookaan V symbol rate 27,500 FEC 5 muraajaa yookaan 5/6 irraan ordofuu dandeessu. Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa.